Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafune akam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sof Maraab. Egaa YouTubein seera haarawaa baasee jira. Kanaan dura dhaggeeffattoota kan YouTube keessan irratti qarshii hojjechuudhaaf yookaan qarshii argachuudhaaf ulaageeleewwan isin barbaachisaa turan afur turanii ulaagaawwan kanneen afran yookaan guutan ta'ee dhaggeeffattoota kan YouTube channel keessan irraa qarshii hojjechuu ni dandeessan. Akkaataa seera YouTube kanaan dura ture irratti jechuudha dhaggeeffattoota kan ulaageeleen kunneenis isaan margaartan kanadha. Tokkoffaa irratti subscriber 1000 yookaan maatiiwwan 1000 horachuu qabdanii lammaffaa irratti immoo watch hour yookaan viidiyoon keessan guutumaan guututti yeroon ilaalame jechuudha. Watch hour sa'aatii 1000 qabaachuu qabdanii sadaffaa irratti immoo two step verification yookaan email keessan two step verification isa on godhachuu qabdanii sadaffaa irratti immoo community guidelines strike bilbila keessan irraa seera YouTube cabsuu hin qabdanii ulaagaalee kanneen afran yookaan guutan ta'e kanaan dura YouTube keessan irratti monetized tahaa turtan jechuudha dhaggeeffattoota kan akkuma baay'een keessan beektan jechuudha. Amma immoo dhaggeeffattoota kan YouTubein bara 2023 faranjoota yookaan akka lakkoofsa biyya keenyaatti immoo bara 2015 kana keessatti dhaggeeffattoota kan seera haarawaa baasee jira. Akkuma asirratti argatan earning yookaan monetization keessa yeroo seentan ulaagaan inni immoo amma qabatee dhufe sadiidha jechuudha dhaggeeffattoota kan kaataagorii sadiin kaahee jira. Kaataagoriin tokkoffaa lammaffaa fi sadaffaa jedhee kaataagorii kanneen sadeen yookaan seerota kanneen sadeen yookaan guutan ta'e dhaggeeffattoota kan ammaan booda YouTube channel keessan monetize gochuu ni dandeessanii fuula isaallee jijjiiratee jira. YouTubein jechuudha dhaggeeffattoota kan short video irraallee kaffaltii argachuu ni dandeessanii kanaan dura hin turre asirratti akkuma asirratti argatan shorts feed ads kan jedhu jira. Egaa kanarraallee hojjechuu ni dandeessanii. Egaa dhaggeeffattoota kan fuula isaallee jijjiiree jira. Seerri isaa ulaagaan amma isin barbaachisu maalidha? YouTube channel keessan irraa qarshii hojjechuudhaaf ulaagaan isin barbaachisu amma maalidha? Yeroo ammaa kana keessatti jechuudha 2023 akka faranjootaatti jechuudha yookaan akka bara biyya keenyaatti bara 2015 kana keessatti jechuudha dhaggeeffattoota kan egaa Luma galatti video har'a keenya keessatti seerri yookaan ulaagaan YouTube channel keessan irraa qarshii argachuudhaaf guutuu qabdan maalidha? Seera kanneen akkamitti guutuu dandeenya? Haala kamiin immoo monetize gochuu dandeenya? Ulaagaan nuti guutuu qabnu maalidha kan jedhu bara 2015 yookaan bara 2023 akka faranjootaatti jechuudha. Janawaarii 1 irraa qabee seerri kun hojiirra oolee jira. Already amma ji'a tokko guutee jira. Seerri kun maalidha? Akkamitti guutuu dandeessanii fi wantoota tokko bal'inaan waliin ilaalla. Ani meedha channel kan ko Sof Maraab irraa warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan subscribe gochuun nagatanadha akkanumallee mallattoo notification kanallee tuquudhaan all irra gochuu hin irraanfatinaadha. Yeroo hunda video haarawaa yeroo galakkisu nama hunda dura akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan channelichaa video kana like gochuu hin irraanfatinaadha akkanumallee namootaaf ni fayyadanii tajaajila video kun jettanii yoo yaaddan share gochuu hin irraanfatinaadha. Dhaggeeffattoota kan ko like yeroo isinitti fudhatu al tokko qofa secondii tokkoof like share jettu kana click gochuudhaan subscribe gochuu ni dandeessan. Dhaggeeffattoota kan ko akkanumallee YouTube channel kan ko kana keessa yoo isin dhagge jechuudha. Dhaggeeffattoota kan ko barnoota baay'ee teknooloojiidhaan wal qabate videos kan jedhu kana keessa seenuudhaan barnoota video teknooloojiidhaan wal qabate baay'ee argachuu ni dandeessanii. Barnoota kanallee irraa barachuu ni dandeessan. Dhaggeeffattoota kan videoowwan baay'ee hojjedhee jira. Keessattuu YouTubeidhaan wal qabate hojiiwwan online shabakaawwan adda addaa appiiwwan adda addaa wantoota barbaadan kan teknooloojiidhaan wal qabate asirraa argachuu ni dandeessanii. Dhaggeeffattoota kan videoowwan isin darbanis ilaaluudhaan irraa barachuu ni dandeessu. Dhaggeeffattoota kan egaa gara barnoota keenya kanarraatti yeroo deemnu dhaggeeffattoota kan seerri YouTubein baase haarofni maalidha? Maal fakkaata kan jedhu guutumaan guutuutti video har'aa keessatti ni ilaalla jechuudha. Dhaggeeffattoota kan egaa YouTube studio Chrome keessanii yookaan YouTube keessanii keessa seenuudhaan seeronni kunniin maal fakkaatu? Ulaagaan isaa hoo maalidha kan jedhu tokko wajjin ilaalla jechuudha. Dhaggeeffattoota kan egaa YouTube studio keessa erga seentanii booda mallattoo doolaaraa yookaan monetization kan jettu kanarratti click gootanii seerri kun maal akka fakkaatu bal'inaan ilaalla jechuudha. Dhaggeeffattoota kan ergasii immoo desktopii godhee isinitti agarsiisa jechuudha akka bal'inaan argitanii fi ilaaltaniif jechuudha. Dhaggeeffattoota kan ergasii immoo egaa akkuma asirratti argattan fully YouTube studio dha kanaan dura ture. Dhaggeeffattoota kan akkuma asirratti argattan jijjiiramee jira jechuudha. Dhaggeeffattoota kan ulaagaawwan sadiitu argama. Sadeenu tokko ni ilaalla. YouTube channel keessan monetize gochuudhaaf yookaan qarshiin akka isiniif kafalu YouTube keessan irraa YouTubein akka qarshii isiniif kafalu wantoota gochuu qabdan yookaan ulaagaaleen guutuu qabdan maalidha kan jedhu tokko ni ilaalla. Egaa dhaggeeffattoota kan jalqaba irratti reach requirements to apply kan jedhu jira. Egaa akkuma asirratti argattan subscriber 1000 isin gaafata jechuudha. Seera ammaa keessatti tokkoffaa kan ta'e subscriber 1000 kana ittaan suudhaan dhaggeeffattoota kan watch hour yookaan sa'aatiin keessan waggaa tokko keessatti yookaan guyyoota 365 keessatti watch houriin keessan 1000 ta'uu qaba. Akkuma asirratti argattan 1000 argachuu qabdan jechuudha. Ulaagaalee kanneen tokkoffaarra ta'an tokkoffaa subscriber 1000 fi watch hourii 1000 yookaan sa'aatiin keessan waggaa tokko keessatti guyyoota 365 keessatti sa'aatii 1000 yoo videoon keessan kan ilaalamu ta'e seera yookaan ulaagaa jalqabaa guutuu ni dandeessanii. Asuma irratti dhaggeeffattoota kan ulaagaa tokkoffaa kanarratti dabalataan akka filannootti kan nuuf fide maalidha?
subscriber kuma tokkoo fi fakkeenyaaf kan koo amma asirratti subscriber kuma tokko caleera kuma tokkoo fi 366 kanaaf isu subscriber right naaf godhee jira jechuudha guutee waan jiruuf watch hour akkuma asirratti argattan tasumayyuu ganaadha qabu jechuun ni danda'ama. Egaa akkuma asirratti argattan dabalataan immoo subscriber kuma tokkoo fi short video yeroo galleeffatan guyyaa 90 keessatti yookaan ji'a 3 keessatti namoota miliyoona 10 yookaan ilaalamu ta'e subscriber kuma tokko qabaatanii akkanumallee short video isin galleeffatan YouTube channel keessan irratti jechuudha namoota miliyoona 10 yookaan ilaalamu ta'e seera tokkoffaa darbuu ni dandeessan akka filannootti isiniif kaayee jechuudha subscriber kuma tokkoo fi yookaan watch hour kuma 4 yookaan immoo subscriber kuma tokkoo fi short video keessan kan isin galleeffatan guyyaa 90 keessatti yookaan ji'a 3 keessatti nama miliyoona 10 yookaan daawwatamu ta'e dhaggeeffattoota kan koo seera jalqabaa guutuu ni dandeessu jechuudha. Seera jalqabaa isa kanaadha dhaggeeffattoota kan koo jalqaba irratti akkuma isin ibsuudhaaf yaale subscriber kuma tokkoo fi watch hour yookaan sa'aatii kuma 4 qabaachuu qabdanii yookaan immoo subscriber kuma tokkoo fi akkanumallee dhaggeeffattoota kan koo short video keessan nama miliyoona 10 yookaan ilaalamu ta'e seera jalqabaa ni darbitu jechuudha. Akka filannootti isiniif kaa'e akka filannootti kan isiniif kaa'e watch hour fi short video keessan kan ilaalamu dha jechuudha. Kanneen lamaan keessaa tokko fi subscriber keessanii wal qabate seera tokkoffaa guutuu ni dandeessu jechuudha. Seerri lammaffaa immoo complete the basics jedhee kan lafa kaa'edha. Egaa complete the basics kana keessatti wantoonni argaman lamaadha akkuma asirratti argattan dhaggeeffattoota kan koo wantoota lamaadha. Tokkoffaa irratti two step verification dha. Two step email keessan irratti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo two step verification keessan on ta'uu qaba yookaan active ta'uu qaba. Two step verification egaa email keessan irratti sirreeffachuu ni dandeessanii akkaataa ittiin sirreeffattan kanaan dura viidiyoo isiniif hojjedhee jira. Viidiyoo sana immoo description jala isiniif kaa'ee jechuudha linkii isaa. Kanaafiyyuu haala saniin sirreeffachuu ni dandeessu. Inni bira immoo flow community guidelines seera YouTube dha. YouTubein seerota bal'aa kaa'ee jira. Seerota kana yeroo baay'ee viidiyoo baay'ee irratti hojjedhee jira. Viidiyoowwan sanniin ilaaluu ni dandeessan channel kan koo keessa seenuudhaan. So community guidelines seera YouTube dha cabsuu hin qabdan. Egaa seeronni lammaffaa irratti taa'an complete the basics yookaan immoo isaan murteessoo ta'an jedhamee kan kaa'ame two step verification on godhachuu fi community guidelines seera YouTube eeguudha jechuudha. Sadaffaa irratti immoo dhaggeeffattoota kan koo pass the channel reviews. Egaa dhaggeeffattoota kan koo seerota kanneen erga guuttanii booda seerota lamaan darban erga guuttanii booda YouTube channel keessan apply gootan. Apply erga gootanii immoo YouTubein keessan qarshii hojjechuudhaaf sadaffaa irratti seerri isin guutuu qabdan maaliif YouTubein erga isin apply gootanii yookaan immoo monetization keessan erga guuttanii immoo YouTubein seera YouTube channel keessan isiniif ilaala yookaan immoo isiniif sakatta'a. YouTube channel keessan seerota isaa guute moo hin guunne kan jedhu YouTubein isiniif sakatta'a. Ergasii immoo isiniif deebisee monetization taata yookaan gara YPP program gara jedhamutti ni seentu. YouTube partner program gara jedhamutti seenuudhaan YouTubein keessan qarshii hojjechuun ni eegala jechuudha. Seera sadaffaa irratti argamu YouTube keessan seera isaa guutuu fi ulaagaa isaa guutuu apply erga gootanii yookaan monetization erga gochuudhaaf gaafatanii booda isiniif ilaalaa isiniif gamaggamaa jechuudha. Egaa seerota kanneen sadeedha. Seera haarawaa YouTubein baase keessatti kan argaman jechuudha. Akkuma isiniif himee dhaggeeffattoota kan koo jalqaba irratti reach requirement dha. Sa'aatiin keessan amma akka dabalataatti kan duraanii irraa adda kan ta'e isa kanaadha dhaggeeffattoota kan koo akka filannootitti nu fidee jira. Subscriber kuma tokkoo fi watch hour kuma 4 yookaan immoo subscriber kuma tokkoo fi short video view yookaan nama miliyoona 10 ilaalamuu qaba short video keessan guyyaa 90 keessatti yookaan ji'a 3 keessatti jechuudha. Kun akka filannootti isiniif kaa'ee kan itti aanu basic ka jedhudha. Isaan murteessoo ta'an jechuudha. Two step verification fi community guidelines murteessoodha. Inni sadaffaa immoo channel review yookaan channel keessan YouTubein yeroo itti isiniif gamaggamu yookaan immoo dhaggeeffattoota kan koo isiniif sakatta'uudha jechuudha. Seerota kanneen sadeen guutuudhaan dhaggeeffattoota kan koo ammaan booda YouTube channel keessan irraa qarshii hojjechuu ni dandeessanii. Seerota kanneen cabsuu hin barbaachisu. Seerota kanneen of eeggannoodhaan guutuun murteessaadha. Asirratti akka beeksisaatti wanti isin YouTube keessan irratti hojjechuudhaaf seera YouTube keessattuu cabsuu hin qabdan dhaggeeffattoota kan koo community guidelines viidiyoon isin hojjetan viidiyoo keessan kan dhuunfaa ta'uu qaba. Kanaafiyyuu murteessaadha YouTube keessan yeroo gabaabaa keessatti akka YouTube irraa fudhatama argattan gochuudhaaf egaa dhaggeeffattoota kan koo seerota kanneen yoo kan guutan ta'e YouTube channel keessan irraa qarshii hojjechuu ni dandeessanii. Egaa steepiin amma isinitti agarsiise kanneen sadeen hordofuudhaan dhaggeeffattoota kan koo YouTube keessan irraa qarshii hojjechuu ni dandeessan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa dhaggeeffattoota kan koo seerri kun murteessaa fi barbaachisaa isa ta'edha. Seera kanneen beekuudhaan ammaan boodas dhaggeeffattoota kan koo YouTube channel keessan seerota kanneen yookaan ulaagaawwan kanneen akka guutu gochuudhaan YouTube channel keessan irraa qarshii hojjechuu ni dandeessan. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa barattanii fi akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaa. Kan malee mallattoo notification ol irra gochuun irraanfatinadha.
Video kana like share gochuu hin irraanfatina. Yeroo biraa barnoota biraatiif walitti deebina. Horaa bulaa.